Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. Ergaa Roomaa boqonnaa tokko lakkoofsa 1 kan jiru hundumti keenya macaafa qulqulluu keenya baafannee qalbiidhaan wajjin dubbifanneetu yaadota gurguddoo as keessaa hubachuu qabnu immoo walii wajjiniin qayyabachaa ilaalaa deemnaa jechuudha. Ergaa Roomee boqonnaan tokko lakkoofsa 1 kuni nagaa Phaawulos dhiyeessuudha. Akkaataan barreeffama bara sanaa jalqaba maqaa ofii barreessanii jalqabu. Xalayaa bara durii yeroo barreessanii bara ammaa kana keessa xalayaan yeroo barreeffamu maqaan dhumarratti barreeffama. Bara sana garuu akkaataa xalayaan barreeffamu maqaan nama barreessee jalqaba irratti barreeffameetu nagaa gaafatameetu ergasii booddee gara ergaa isa guddaatti darbama. Sammaa wajjin faallaadha. Kanaaf nagaa Phaawulos dhiyeessuudha jechuudha. Boqonnaan tokko 1 isa maqaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa akkas jedha. Ani Phaawulos hojjetaan Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uudhaaf waamamee wangeela Waaqayyoos lallabuudhaaf addaan kanan baafame kana caafuu kooti. Wangeelli kun isa Waaqayyo duraan dursee karaa raajota isaatii caaffata qulqullaa'aa keessatti abdachiiseedha. Inni waa'ee ilma isaa isa akka fooniitti sanyii Daawit keessaa dhalatee dubbate. Akka qulqullummaa isaa isa hafuuraatti immoo warra du'an keessaa ka'uudhaan Yesuus Kiristoos gooftaan keenya ilma Waaqayyoo ta'uun isaa humnaan beeksifameera. Ulfina maqaa isaatiif saba lafarraa hundumaa gara amantiitti, gara abboomamuuttis geessuudhaaf ayyaanni ergamoota ta'uu isumaan nuuf kennameera. Isinis immoo warra kan Yesuus Kiristoos ta'uudhaan waamaman sana keessa jirtu. Ammas isin warra Roomaa jiraattan warra Waaqayyo jaallatee isaaf akka qulqullooftaniif isin waame hundumaan Waaqayyo abbaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu jedheetan nagaa koo isiniif dhiyeessaa. Ameen. Nagaadha jechuudha. Nagaa amma kana dheeratuudha. Tarii macaafa qulqulluu gaafa dubbisan nagaan amma kana dheeratu hin jiru. Ergaawwan iddoo garaagaraa ilaaluu dandeessu. Lakkoofsa 1, lakkoofsa 2, lakkoofsa 3 caalaa hin fudhatu. Ergaan Roomaa kun garuu lakkoofsa 7 guutummaa isaa amma dubbifanne nagaa dhiyeessuu isaati. Nagaa Phaawulos dhiyeessu kanatu walii wajjiniin wantoota baay'ee murteessoo ta'an yaadota gurguddaa qabu waan ta'eef isaanii nan daddafee yeroo kootti fayyadamee isinitti agarsiisa. Lakkoofsa 1 irraa yoo laalle jalqabuma gaafa jalqabu waan gurguddaa lamaan ofiisaa ibsee jalqaba Phaawulos jechuudha. Tokkoffaa ani jedheetu hojjetaa Yesuus Kiristoos kanan ta'ee jedhee jalqabaa. Hojjetaa inni jedhu kuni macaafota kan biraa ibn Amaariffa isaarrallee addisuma addunyaa turgumii natti fakkaata. Ingiliffas vershinii garaagaraa dubbisan hojjetaa tun taane garbicha isa jedhutu hiika isaa sirriidha. Garbicha isa jedhu kana maaliif garbicha ta'uu qabaa isa jedhu wajjinii ilaallaa. Ani hojjetaa Yesuus Kiristoos kanan ta'e yookaan ani garbicha Yesuus Kiristoos kanan ta'e jedheetu ofiisaa ibsa. Inni lammataa immoo ergamaa ta'uudhaaf kanan waamameedha. Lakkoofsa 1 kanarraati ani hojjetaan yookaan garbichi Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uudhaaf immoo kana waamame jedhee waan gurguddaa kana lamaaniin yeroon ofiisaa ibsu argina. Ibsitoonni ittiin Phaawulos ofiisaa ibse kun lamaani kaayyoo mataa isaanii qabu. Garbicha Yesuus Kiristoos ta'uu yeroo dubbatu waan ibsuu barbaade qaba. Ergamaa Yesuus Kiristoosiin ta'uusaa yeroo dubbates waan ibsuu barbaade qaba. Garbicha isa jennu kana egaa yookaan hojjetaa isa afaan Oromoo irraa jedhu afaan biraan hundumtuu garbicha isa jedhu slave doulos jedhama. Afaan Giriikiidhaan immoo garbicha jechuun doulos isa jennuudha. Hojjetaa sarvaantiitu hin taane slave garbicha Yesuus Kiristoosiin kan inni jedhuu fi ammas xalaa kana kan inni barreessaafii jiru warra Roomaa ta'uu isaanii yaadachuu qabna. Warri Roomaa akkuma kanaan dura introductionii keessatti ilaalaa turre impaayera biyyoota garaagaraa bituudhaan beekaman waan ta'eef barri isaa baratti garba bitachuun baay'ee beekameedha. Abbaa qabeenyaa tokko akkuma horii bitatu, akkuma farda bitatu, akkuma qodaa mana keessaa bitatu garbas hin bitatu. Garba bitateetu hojii hojjechiifata. Warri Roomaa garboota baay'ee qabu. Garba miliyoona 6 oltu impaayera sana keessa ture jedhamee yaadama. Bara sana keessa jechuudha. Impaayera Roomaan bulchu keessa namni miliyoona 6 ol ta'u garba ta'ee nama gurgurameerudha. Kanaaf ani garbichadha jedhee ofiisaa yeroo ibsu konseptii garbummaa beeku turan warri Roomaa. Garba jechuun maal jechuudha kan jedhu
kan Roomaa caalaa xuruutti hubatu hin jiru. Maaliif? Garba miliyoona 6 impaayera isaanii keessaa qabu waan ta'eef. Garbicha inni jennu kun egaa duulos yookaan garba inni jennu faallaa gooftaa yookaan kooriyoos isa jedhamu afaan Giriikiidhaan. Gooftaa jechuun afaan Giriikiin kooriyoos jechuudha. Garba jechuun immoo duulos isa jennuudha. Faallaa gooftaa yookaan hojjetaa gooftaa jechuudha garba jechuun. Kakuma fa'aa keessattis afaan Ibraayisxiidhaan adoon jedhamee isa ibsamedha. Adoon jechuun gooftaa tokkicha jechuudha. Adoonaay jechuun immoo gooftolii jechuudha. Gooftota baay'ee jechuudha. Pirulaarii kan ibsudha. Kakuma fa'aa keessatti adoonaay, kakuu haaraa keessatti kooriyoos isa jedhamu nama kanaaf kan bitamu jechuudha. Garba inni jennu kun jechuudha. Gooftaa jechuun isa olaantummaa qabu isa bitu jechuudha. Garbicha jechuun garuu qaama olaantummaa qabu kanaaf kan bitamu, kan hojjetu, kan mirga hin qabne, mirga ofiisaatiif kan falmachuu hin dandeenye, hojjetaa nama fakkeenyaaf garaagarummaa hojjetaaf garbaa isinitti agarsiisuudhaaf hojjetaa yeroo taanu mirga qabna. Akka hojjetaatti mirga qabna. Fakkeenyaaf mindaan nuu kaffalamuudhaaf mirga qabna. Sa'aatii hojii keenya alatti akka barbaanne firiidamiidhaan baanee galuuf mirga qabna. Madaalliin keenya hojiidhaan gaafa hojjetaa taanu hojii sitti kenname ammam hojjettee seeruun madaalamna. Garba jechuun garuu madaalliin isaa hojii duwwaadhaan miti. Guutummaa jireenya isaatii dabarsee kan kenne mirga tokkoyyuu kan hin qabne sa'aatiidhaan kan hin hoogganamne halkan 9tti ka'e yoo jedhame ka'uu nama danda'u 7tti ka'e yoo jedhame ka'uu nama danda'u nyaati yoo dhoowwatame maaliif nyaata na dhoowwattan jedhee gaafachuuf mirga kan hin qabne mirga isaa dabarsee kan laatee jechuudha garbicha jechuun. Phaawulos an hojjetaadhaan jedhu ani garbicha duulos garbicha Yesuus Kiristoos kanan ta'e yeroo jedhu ani mirga koo dabarsee kanan kenne mirga koo falmachuu kanan hin dandeenye Yesuus Kiristoos miishiniin itti na ergate kamiif iyyuu ergamuudhaaf qophii kanan ta'e faayidaa kootuun hin gaafatin fedha kootuun hin gaafatin dabarsee jireenya koo hundumaa Yesuus Kiristoosiif kanan kenne ani garbadhaa jedhee ofiisaa ibsuu isaati jechuudha. Kakuma fa'aa keessatti fakkeenyaaf Waaqayyo yeroo baay'ee Museedhaan maal jedha garbicha koo jedha Waaqayyo Museedhaan. Fakkeenyaaf seera ba'uu boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irraa ilaaluu dandeessu. Seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 31 irraa ilaaluu dandeessu. Seera lakkoofsa boqonnaa 11 irraa ilaaluu dandeessu. Waaqayyo garbicha koo Museedha. Garbicha koo gaafa jedhu Waaqayyo isa dabarsee guutummaatti naaf of kenne, isa mirga isaan falmanne, isa anaaf jiraatu, isa kaayyoo jiraatuuf kan biraa hin qabne, isa dabarsee guutummaatti jireenya isaanaaf sammiit godhee yaada jedhu of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf Phaawulos yeroo ofiisaa ibsu ani garbichaa jedhee ibsa ofiisaa. Ani garbichaa jedhee ibsa. Garbii kan bitamedha. Phaawulos macaafa qulqulluu kakuu haaraa yoo ilaaltan ofiisaa duwwaa garba jedhee mul'isatu hin taane amantoonni hundumtuu Yesuus Kiristoosiif garboota akka isaan ta'an dubbata. Keessumatti Qorontos duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 19 gaafa ilaaltanii Yesuus Kiristoos gatiidhaan isin bitate dhagni keessan kan ofii keessanii miti jedhee gaafa jalqabu harki keessan, iji keessan, miilli keessan, ikoonomiin keessan, beekumsi keessan, barri keessan hundumtuu bitamaadha already. Akka nama garba bitatuutti fakkeenya kanaan dubbata jechuudha. Namni garba tokko yeroo kaffalee bitatu akka barbaadetti ergata. Hojii dhiirri hojjetu hojjechiisuu danda'a, hojii dubaraa hojjechiisuu danda'a, halkan hojjechiisuu danda'a, guyyaa hojjechiisuu danda'a. Fedha namicha sanaa wajjin bitata. Mirga namicha sanaa wajjin bitata. Kanaaf kiristiyaana ta'uu jechuun Yesuus Kiristoosiif garba ta'uu jechuudha. Isin bitamtaniittu jedhee dubbata. Phexrosis isa tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 16 isin akka warra birmaduu Kiristoosiif garuu akka warra garba ta'aniitti jiraadhaa jedha. Isin birmaduudha karaa Yesuus Kiristoosiin cubbuu jalaa bilisa baataniittu seexanna boosin irratti hin qabu biyyi lafaa boosin irratti hin qabu garuu Yesuus Kiristoosiif garba isinii jedheetu warra kakuu haaraatiin isin biyya lafaa jalaa bilisa baataniittu birmaduudha. Waaqayyoof garuu ammayyuu garba isinii garboota Waaqayyooti. Fedha keessan sacrifice godhaa, mirga keessan sacrifice godhaa, aarsaa godhaa yaada jedhu dubbata jechuudha. Akkuma kana garba ta'uu jechuun maal jechuudha kan jedhu Phaawulos bareechee yeroo ibsu Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irratti waa'ee ofii isaatii yeroo dubbatu baay'ee na dhiba. Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irraa definitionii bareedaa garbicha ta'uu jechuun maal jechuudha kan jedhu gaafa ibsu ilaa akkas jedhee dubbata. Ani amma namoota moo yookiis Waaqayyoon tole jechisiifachuudhaafan dubbadha ree?
yookiis namoota gammachiisuu nan barbaadaare. Ammayyuu utuun namoota gammachiise garbicha Yesuus Kiristoos hin ta'uun ture. Afaan Oromoonsaa hojjetaa'edha. Afaanonni jiran hundumtuu garuu garbicha jedhu. Utuun naman gammachiisa ta'e waa lama bira ka'a. Ani naman gammachiisa moo Yesuus Kiristoosin nan gammachiisuuf hojjedha dhamaaree jedheetu utuun nama gammachiisuun barbaada ta'e immoo garbicha ta'uu hin danda'uudha. Akkas jechuun maal jechuudha? Garbichi tokko gooftaa isaa duwwaa gammachiisa jechuudha. Garbichi tokko isa hojjechiifatu isa qaxarate duwwaa gammachiisuudhaaf gammachuu gooftaa isaatii duwwaadhaaf nama jiraatudha kan jedhu definishinii kanaan walitti qabee ofiisaa yeroo Phaawulos ibsutu argina. Kanaaf Phaawulos ani garbicha Yesuus Kiristoos jedhee kan inni ibsu kan argina. Itti fufee gaafa ofiisaa ibsu ani ergamaadha moodha jedhee lafa kaa'a. Ani ergamaadha jedhee lafa kaa'a. Amma gaa warra Roomaaf barraa'aa jira ergaan kun waan ta'eef utuu Phaawulos ani garbicha Yesuus duwwaadha jedhee dhiiseera ta'e ergaa isaatti namitti qoratee hin laatu. Maaliif garbii haasaan isaa fudhataman qabu wajjin iyyuu haasa'amu garbaa wajjin akka qodaatti ilaalama garbii materiaalii keessaa akka tokkotti fudhatama. Kanaaf ani garbicha illee tuni dhiise ta'e haasaa garbichaa ta'e ani dhiisu jechuudha warri Roomaa. Itti fufee garuu maal jedhaa? Ani ergamaadha jedha itti fufee immoo. Ergamaadha kan jedhu kun baay'ee diip kan ta'e hiika guddaa hiika gadi fagoo of keessaa kan qabuu fi itti yaadee kan Phaawulos barreesse. Ani Yesuus Kiristoosiif ergamuudhaaf kanan waamame ergamaa kanan ta'e jedhee jalqaba. Ergamaa jechuun yookaan ergamaa ta'uu jechuun iccitii maalii of keessaa qabaa kan jedhu gaafa laallu ergamaa ta'uu jechuun aboo namicha isa ergee qabaachuu jechuudha. Ergamoo jechuun gaafa ergamtan aboo isin ittiin ergamtan toonii isin ittiin dubbattan ergaan isin dabarsitan kan keessan miti jechuudha. Kan eenyuti malee qaama isin duuba jirutu isin ergate waan ta'eef. Fakkeenyaaf namoota mootummaa tokkoof ergaman yookaan hojjettoota mootummaa tokkoo namoota ta'anii yoo isaan waa ajajan amma namni ganda bulchu tokko borganama sa'aatii 2tti walgahii ba'a afaaniin yoo jedhee namni maaliif ba'a? Maaliif sodaata namni? Maaliif callee sa'aatii 2tti bira darbee iddoo hojii isaatiin naqu namni? Maal beeka? Ergaa kana kan dabarse tolosaa yookaan badhaasaasa dubbii sana dubbate tun taane duuba kan jiru awutoriitii eenyuti jechuudha. Awutoriitii mootummaati jechuudha. Mootummaan immoo maal qaba? Humna waraanaa qaba. Bulchuu danda'a, hidhuu danda'a, sirreessuu danda'a. Kanaaf namichi mootummaa biraa ergame tokko gaafa ergaa dubbatu maaliif diduun hin danda'amu? Ana miti kan kana jechaa jiru. Dhimmi isaa dhimma dhuunfaa kootii miti. Qaama na ergate jira. Kan isin sodaattanii abboomantan anaan utuu hin taane qaama na ergate kana ilaaltaniiti kan isin abboomamtanii jechuusaati. Kanaaf Phaawulos ani ergamaa Yesuus Kiristoosii gaafa jedhu kana booddee ergaa Roomaa boqonnaa 16 keessatti barreeffaman barreessu hundumaa eenyu barreesse eenyu jedhe jechuudha. Anatu hin taane Yesuus Kiristoostu jedhe isa Yesuus dubbate hin dabarse. Aboo Yesuus Kiristoosii nan qaba yaada jedhu immoo of keessaa qaba. Aboo kan mul'isuudha ergamaa ta'uun jechuudha. Fakkeenyaaf amma ergamoota Waaqayyoollee aboo qabu. Warrumti akka Gabrieel fa'aa, Mikaa'el fa'aallee aboo qabu. Yaadattu yoo ta'e Zakkaariyaas lubicha bira dhaqanii gaafa Yohaannis Cuuphaan akka inni dhalatuuf Zakkaariyaasitti himame bara dhuftuu ilma argatta mucaa argatta jennaanitu namicha amanuu dide. Gaafa inni amanuu didu Gabrieel ergamaan misiraachoo himuudhaaf waamame amma wanti kun ta'utti arrabi kee didaa taate rukutee biraa deeme. Afaan isaa rukutee biraa deeme. Aboo qabu ergamoonni Waaqayyoollee jechuudha. Warri hin fayyin, warri Yesuus dhiiga isaa isaaniif hin dhangalaasin, warri Waaqayyo akka keenyatti isaan hin jaallatin, warri ergamuu duwwaadhaaf warri jiraatan, fellowshippii Waaqayyo wajjin warri hin qabne mataan isaanii illee aboo qabu turan. Namni ani ergamaadha jedhee jalqabnaan aboon an ittiin dubbadhu kan koo miti. Ergaan an dubbadhus kan koo miti. Qaama na ergate qaama aboo qabuun na duuba jira ergaa jedhu of keessaa qaba jechuudha. Kanarra kan darbee bara sana keessa fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keenya kakuu haaraa amma macaafa 27 duwwaatu keessaa fudhatamee kun macaafa qulqulluudhaa jedhamee kaa'ame. Kan isin ajaa'ibu macaafni 27 kun fudhatamee kan inni macaafa qulqulluu ta'e macaafa meeqa keessaatii jedhamee gaafa ilaalamu macaafota 5,000 oltu dhiyaate. Gaafa
barreeffamoota ergamoonni barreessaa turan namoonni garaagaraa barreessaa turan keessaa waldaan kiristiyaanaa dhuftee macaafa qulqulluudha jennee kan nuun amannu itti amannu meeqa ta'uu qaba eenyu faammoo ta'uu qaba jettee gaafa laaltu macaafa 5,000 tolitti qabame. Macaafa 5,000 keessaa waa baay'eedhaan seeccamee ilaalameetu macaafi 27 duwwaan breathing system waaqayyooti. Sirna argansuu waaqayyooti. Inspiration waaqayyooti jedhamee 27 duwwaan keessaa fudhatame. Kun maaliifitu macaafi 4,973 hambifamee macaafa 5,000 keessaa macaafi 27 duwwaan kakuu haaraa taate jettanii gaafa laaltan namichi barreesse aboo ergamummaa qabamoo hin qabuu inni jedhu ulaagaatti macaafa qulqulluun seeccame isa jalqabaa ture jechuudha. Authority of Apostolic Writing jedhama. Aboo ergamaan barreesse. Namni barreesse sun ergamaa ta'uu qaba. Macaafa ta'uudhaaf. Ergamaa ta'uudhaaf ulaagaa maalii barbaachisa kan jedhu immoo isiniin kaasa. Namichi barreesse sun ergamaa ta'uu qaba. Maaliif? Ergamaan ergaa isa ergee duwwaa dabarsa. Ergaa mataa isaatiin qabu. Ergamaan aboo isa ergeetiin dubbata. Aboo mataa isaatiin qabu. Kanaaf abbootiin waldaa kiristiyaanaa jaarraa jalqabaa keessa macaafamma kana baay'atu inni kaan boolla keessaa baafame, inni kaan okkotee keessa dhokfamaa ture, inni kaan pilaastikii wajji xaxamee ture. Kana hundumaa awwaala keessaa baasanii arkeolojistootaan barbaadanii macaafa 5,000 ol fidanii dhiyeessanii macaafa 27 xirritti kan jette duwwaa Maatiyos amma mul'ataatti kan isaan keessaa fudhatan. Inni jalqabaaf inni guddaan macaaficha kan barreesse ergamummaadhaaf aboo qaba ergamaadhaoo inni jedhu ulaagaa jalqabaati. Kanaaf Phaawulos warra Roomaaf yeroo barreessu an ergamaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Wanti an barreesse kun fudhatama guutuu kan qabudha. Waaqayyo biraa kan ta'edha. Amansiisaadha. Yaada jedhutu of keessaa qaba jechuudha. Macaafni qulqulluun isin hundee raajotaaf ergamootaa irratti ijaaramtanidha. Efesoon 2:20. Kana jechuun warri ergamoota jennu kuni dooktirinii waldaa kiristiyaanaa bocuudhaaf ergaawwan barreessuudhaaf aboo kan qaban akka isaan ta'an jalqabbii waldaa kiristiyaanaa irratti waldaa kiristiyaanaa sheeppii qabsiisuudhaaf fakkeenyaaf amma bara kana keessa akka mul'oongeliitti ergamaa muuduutti namannanuun ergamaan mul'oongeliin muuddu garuu ergamummaan isaa akka ergamaa Phaawulos miti yookaan akka ergamaa Phexros miti. Ergamoota iddoo lamatti baafnee ilaallaa jechuudha. Ergamaan warri macaafa qulqulluurra jiranii ergamoota oolichaa jedhamaniitu beekamu. Ergamoota oolichaa jedhamanii beekamu. Ergamoota oolichaa kan jennu kun ulaagaa ittiin filataman ulaagaa gurguddaa 3 qabu. Booddee isiniin kaasa. Ergamoonni warri amma jiran garuu ergamaa oolichaa hin taane ergamoota warra oofisii gurguddaa 5 Efesoon 4:11 irraa waldaa kiristiyaanaa keessa ergamoonni jiru, barsiisonni jiru, raajonni jiru, wangeelaawonni jiru, tikseen yookaan paasteroonni jiru. Warra ni jedhu sana keessaa tokkodha isaan. Garaagarummaan isaanii inni guddaan maal? Ergamoonni oolichaa dooktirinii barreessuu danda'u, ergaa barreessuu danda'u. Waan isaan barsiisan Awurooppaattis fudhatamaadha, Eeshiyaattis fudhatamaadha, Afrikaattis fudhatamaadha, bara hundumaa fudhatamaadha. Dubbii waaqayyooti jedhamee kan amanamudha. Bara kana keessa fakkeenyaaf utuun ergamaa ta'ee muudame garuu barreeffaman barsiisu akka barreeffama ergamaa Phaawulos yookaan ergamaa Phexros ta'uu hin danda'u jechuudha. Macaafa 67ffaa itti dabaluu hin danda'u jechuudhaan. Maaliif? Ergamaa oolichaa miti waan an ta'eef. Ergamaa oolichaa jechuun maal jechuudha kan jedhu hojii ergamootaa 1:20-26 irraa arganna. Ergamoota oolichaa kan jennu ulaagaa gurguddaa 3 keessa darbuu qabu. Inni jalqabaa gaafa Yihuudaan warra 12 keessaa ba'e bakka Yihuudaa nama tokko buusuu qabna waan ta'eef kottaa nama tokko bakka buusnaa ta'edhaniitu ergamoonni walgahii ta'an warri 11 hojii ergamootaa 1:1 gaafa dubbistan. Achirratti nama tokko sana dabaluudhaaf ulaagaa gurguddaa 3 ka'an iddoo Yihuudaa nama bu'ee ergamaa 12ffaa ta'u jechuudha. Inni jalqabaa maal jennaan yeroo Yesuus biyya lafaarra deddeebi'ee barsiisaa ture nama bartuu Yesuus Kiristoosiin ture. Nama daayirektilii Yesuus Kiristoos irraa barate, Yesuus wajjin kan rafe, Yesuus wajjin kan dammaqe, Yesuus yeroo inni jaamaa fayyisu dhaabbatee ilaalaa kan ture, Yesuus yeroo inni bishaan daadhiitti jijjiiru dhaabbatee ilaalaa kan ture. Bartuu Yesuus Kiristoosiin daayirektilii afaan Yesuus irraa nama barate ta'uun isa jalqabaati ergamaa oolichaa ta'uudhaaf. Inni lammataa yeroo Yesuus Kiristoos du'aa ka'e dhuga baatuu ija eye witness isa jennu. Dhuga baatuu ijaa jechuun ija isaatiin nama arge ta'uu qaba. Yesuus Kiristoos
du'ee du'aa ka'uusaa booda guyyaa 40 biyya lafaarra roonni deddeebi'e nama ijaan arge ani dhuga baatuudha argeera dhaqee awwaalcha isaa laaleera galgala roonna awwaalame dhaqee laaleera ganama sanbata guddaa barii dhaqeera yeroonni du'a keessaa ol ka'ee duwwaa ture iddoon awwaalcha isaa ani dhuga baatuudha dhufee immoo natti mul'atee erga du'aa ka'ee madaasaa argeera cinaacha isaa waraaname argeera barruu isaa argeera miilla isaa madaa'e adda isaa gonfoo qoraattiitti godhame argeera nama jedhu ta'uu qabaa inni jedhu ulaagaa hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 keessaa argannudha. Inni sadaffaaf inni baay'ee guddaan kallattiidhaan nama Yesuus Kiristoosiin waamame ta'uu qaba. Nama Yesuus Kiristoosiin waamame ta'uu qaba. Kottu na duukaa bu'i bartuu koo yookaan ergamaa koonsi godhadha nama Yesuus itti mul'ate kallattiidhaan ittiin jedhe ta'uu qaba. Waan kana gurguddaa sadan keessa darbuu qaba jechuudha ergamaa ta'uudhaaf. Amma gara Phaawulositti gaafa dhufnu Phaawulos waan gurguddaa lamaan ofiisaa ibseenne tokko ani garbichadha jedha. Inni lammataa immoo ani garbicha duwwaa immoo miti ani ergamaadha. Aboon qaba barreessuuf aboon qaba waldaa kiristaanaa sirreessuuf aboon qaba jedhe. Phaawulos akkamitti ergamaa ta'e ulaagaa kana sadanoon guutuu kan jedhu gaaffii nu keessatti uumuu qaba jechuudha. Phaawulos bartuu Yesuus Kiristoosiin hin turre gaafa biyya lafaarra Yesuus deddeebi'aa ture. Ganaa edda fuudhi qulqulluun dhufee edda waldaan kiristaanaa hundooftee hojii ergamootaa boqonnaa 9 irrattidha Phaawulos kan inni jijjiirame. Akkamittituu utuu bartuu Yesuusiin hin ta'in Yesuus irraa kallattiidhaan hin baratin yeroo Yesuus du'aa ka'e dhuga baatuu ijaa utuu hin ta'in akkamitti bartuu ta'uu danda'e kan jedhu gaaffii warra Qorontosiin ture. Warra Qorontosiin ilaaltaniitti yoo ta'e kompleenii guddaa isaan Phaawulos irratti kaasan Phaawulos ergamaa iyyuu miti sijjammar jedhanii kaasuu jechuudha. Ergaan isaa fudhataman qabu Yesuus irraa hin baranne yeroo sana inni waldaa ari'achaa ture yeroo sana inni Fariisota keessaa tokko ture warra Yesuus ittiin mormaa ture iyyuu ture ergamaa ta'uu hin danda'u Phaawulos waan inni jedhu fudhataman qabu kan jedhan warri Qorontos inni guddaan isa kanadha waan isaan Phaawulos irratti kaasaa turan. Kana kaasuudhaaf immoo akka evidensiitti waan isaan dhiyeessan tokko Phaawulos ija jabina hin qabu dubbachuu hin danda'u barreeffama isaa cimaadha malee kan kaasu. Phaawulos akkuma isin beektan nama haasaan isaa baay'ee mi'aawu hin turre. Innumtuu kanaan dubbata. Macaafa qulqulluu keessatti namoonni baay'ee haasaa danda'an jiru warra akka Aphiloos fa'aa baay'ee barsiisuu kan danda'an baay'ee filsifinnaadhaan kan fagaatan beekumsa kan qaban warra akka Aphiloos fa'aa turaniiru warra akka Baarnaabaas fa'aa turaniiru warri baay'ee dubbii danda'anii. Phaawulos garuu dubbii gurguddaa nama dubbatu min filsifinnaa garmalee gadi fagoo nama baay'isu min dubbii gowwummaan hin dubbannu namoota fayyisuun waaqayyootti tole wangeelli nu lallabnu humna waaqayyoo irra malee ogummaa namaarra hin dhaabbanne jedhee dubbata warra Qorontosiin yeroo diffeend godhu ofirraa. Amma kun tokkodha objekshinii isaanitti dhiyeessan keessaa. Inni lammataa immoo Phaawulos yeroo tajaajilu birrii hin fudhatu eegada isinitti agarsiiseera. Hojii leezarii hojjetee birrii argata. Waldaa kiristaanaa irraa birrii fudhachuu hin sodaata. Waamicha isaatti namanuu ergamaa ta'uu isaatti badaa namanuu ni iyyuu kan jedhan akka objekshinii tokkotti kan isaan dhiyeessan. Isa kanadha. Phaawulos isa kanaaf yeroo deebii laatu waa'ee ergamummaa isaatii maal jedha? Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 9 lakkoofsa 1-2 irratti warra Qorontosiif deebii deebisaa jechuudha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 9 lakkoofsa 1-2 nan dubbisa. Ani birmaduu mitiiree, ani ergamaa mitiiree, ani gooftaa keenya Yesuusiin hin argineeree, isin bu'aa hojii gooftaadhaaf hojjedhee mitiiree. Ani birmaduu mitiiree, ani ergamaa mitiiree, ani gooftaa keenya Yesuusiin hin argineeree. Yesuusiin akkuma keessan ani argeera. Isin iyyuu bu'aa ani ergamaa ta'uu kootiiti. Ergamaa ta'uun koo warra kan biraatti hin fudhatamne yoo ta'e iyyuu isin biratti fudhatamaadha. Isin kan gooftaa ta'uun keessan iyyuu ergamaa ta'uu koo mallattoodhaan hin cimsaa. Ergamaa ta'uu koof evidensii kan biraan nan barbaachisu. Isin jiraachuun iyyuu ergamaa ta'uun koo hin mul'isa. Anatu isinitti lallabe, anatu waldaa keessan hundeesse, anatu isin jajjabeesse. Isin gooftaatti jabaachuun iyyuu ergamaa ta'uu koof evidensii tokkodha jedheetu utuma ta'e iyyuu immoo ani gooftaa argeeraa jedhee dubbata. Gooftaa eessatti argee? Karaa Damaasqoo irratti hojii ergamootaa boqonnaa 9 yoo ilaaltan gooftaan kallattiidhaan natti mul'atee ati eenyu maaliif na ari'atta naan jedhee akkuma Phexrositti mul'ate natti mul'ateera. Galaatiyaa boqonnaa 1 Galaatiyaa boqonnaa 2 sirriitti gaafa dubbistan immoo ergamaa ta'uu koo Damaasqootti natti mul'atee booda dhaqeen gara warra waannaa ta'anii gara warra mataa ta'anii Yerusaalemiin dhaqe. Phexros bira fa'aa, Yohaannis fa'aa bira, Yaaqoob bira warra gurguddaa sadan the pillars of
cheerchi warra jedhaman, utubaawwan waldaa kiristaanaa warra jedhaman, Yaaqoob, Yohaannisii fi Phexros warra waldaa kiristaanaa geggeessaa turan, waldaa ishee jalqabaa warra geggeessan bira dhaqeennaan isaaniyyuu approve godhaniiru ergamaa ta'uu koo jedheetu Galaatiyaa boqonnaa 1:2 irrattis Qorontos boqonnaa 9 irrattis yaada kana dhiyeessa. Walumaa gala ergamaa ta'uu jechuun aboo qabaachuudha. Ani aboo qabaa, ergaa barreessuuf aboo qabaa, waanan jedhu kan kootuun taane waanan kana booddee barreessu hundumtuu waan Yesuus Kiristoos jedheedha jedheetu waan gurguddaa lamaan akka inni ofiisaa ibsu argina. Phaawulos waan lamaan ofiisaa ibsa. Hojjetaa yookaan garbicha Yesuus Kiristoos, inni kan biraan immoo ergamaa Yesuus Kiristoos. Lakkoofsa korraa kan argannaa jechuudha. Itti fufee yaada waa'ee maalii kaasaa? Wangeela Waaqayyoof kanan adda ba'e jedheetu ofiisaa ibsa. Separated to the gospel of God. Wangeela Waaqayyoof kanan adda ba'e jedheetu ofiisaa ibsa. Ergamummaan Phaawulos warra Yihuudoota hin taaneef akka inni ta'e Roomaa boqonnaa 11 lakkoofsa 13 irratti dubbateera. Ani hundee namni kaa'e irratti wangeela akka hin lallabne ofii koof waadaa galeera. Iddoo wangeelli hin ga'iin, iddoo maqaan Kiristoos ittiin beekaminitti hin dhaqee hundee haaraa kaa'a malee iddoo itti waa jalqabametti ittiin fufsiisuu jedheetu kanan waamame warra Yihuudii hin taane warra Ormaaf jedhee ofiisaa ibsa. Wangeela Waaqayyoof adda baafamuu jechuun jireenya biraa akka hin qabne, miishinii biraa akka hin qabne, wangeela Waaqayyoo duwwaa lallabuuf akka jiraatu, kaayyoo tokko duwwaa akka qabu, kaayyoon isaa immoo wangeela Waaqayyoo biyya lafaatti dabarsee addumaan immoo warra Ormoota kakuu ijoollee Israa'elii ala warra turan, abdii ijoollee Israa'eliif kenname ala warra turan, Abrahaamic covenantii ala, mooraa abdii Waaqayyoo ala warra turanitti sagalee jireenyaa lallabuudhaaf qofa kan waamame akka ta'e dubbata. Samarii yookaan yaada guddaa ergaa Roomaa kana gaa wangeela Waaqayyoo kan jedhudha inni gadi fageessinee ilaalleerra. Wangeela Waaqayyoo jechuun barreessaa wangeelichaa, abbaa wangeelichaa Waaqayyoodha jechuudha. Wangeelli kun abbaan ergaa kanaa Waaqayyoodha, barreessaan ergaa kanaa, barreessaa wangeelaa Waaqayyoodha. Yaada jedhu ibsuuf akka inni ta'e gara dhumaattis booddee ni ilaalla waan ta'eef isa kanarra baay'een turu. Itti fufee baay'ee masarataawwii kan ta'e akkas sirriitti hubattan kanan barbaadu wangeelaaf an adda ba'ee jedha. Ani garbicha ta'eedha. Garbicha duwwaa moomini an otoriitiin qaba, ergamaadha. Erga jedhee booda wangeelaaf an adda ba'e, wangeela Waaqayyoof erga jedhee booda maa inni wangeelli kun isa jedhu immoo itti fufee dubbata jechuudha. Wangeelli maal jechuudha wangeela jechuun? Wangeelaaf an adda ba'e, wangeela Waaqayyoo, wangeela Kiristoos, wangeela ilma isaa, wangeela koo isinitti agarsiiseera. Wantoota kan arfaniin dubbata. Wangeela kan jedhuun baay'eedha ergaan Roomaa. Wangeela jechuun maal jechuudha kan jedhu lakkoofsa 2-3 irratti immoo bareechee yeroo inni qabu argina. Wangeela jechuun hiikisaa inni kallattii oduu gaarii jechuudha yookaan misraachoo jechuudha. Kana keessumatti macaafa kakuu moofaa keessaa iddoo tokko dhannee gaafa wajjin ilaallu bara kakuu moofaa keessa dirree waraanaa irratti wantoota ergaawwan dhufanii warra waraana qaqqaban keessaa oduun tokko oduu gaarii. Fakkeenyaaf Saamu'eel 1 boqonnaa 31 lakkoofsa 9 isiniin dubbisa. Erga Saamu'eel macaafa Saamu'eel 1 boqonnaa 31 boqonnaa xumuraa lakkoofsa 9 irraa ilaa akka jedha. Yommus isaan mataasaa olirraa muranii mi'a lolaasaa irraa yaafatanii galma waaqayyolii tolfamoo isaanii keessatti saba isaaniittis oduu gaarii kana himuudhaaf guutummaa biyya Filisxeemotaa keessa innaannessanidha. Oduu gaarii. Dirree lolaa irratti baay'ee lolli yeroo ammaatu moo'icha argachuudhaaf abdiin baay'een yeroo itti hin jirretti namni baay'ee sin lolu. Fakkeenyaaf Goliyaadiin ta'uu danda'a, Saa'oliin ta'uu danda'a, warra Ormaa keessaas Israa'el keessaas ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf waraanni iddoo lolaa irratti jiru oduu wayii tokko dhufee ajajaan waraanaa tokko du'eera, waraanni sunis baqatee deemeera yoo jedhame oduu gaarii yookaan misraachoo isa jedhamu kana inaabassaraa jechuudha. Namni ta'e tokko dhufee dirree waraanaatti dhufeetu misraachoo kanatti hima. Qaamni isin sodaattan, qaamni isin lolu tokko
du'eera, waraanni si lolu battanameera kan jedhu dhaga'uun baay'ee nama gammachiisa. Dirree lolaa irratti baay'ee nama gammachiisa. Dhaqaa bojuu sassaabbadhaa, dhaqaa bojuu guurradhaa, kana booddee bilisummaa qabdu, dhaqxanii biyya sana qabachuu dandeessu oduun jedhu dirree waraanaa irratti gaafa dhufu baay'ee nama gammachiisa. Oduu gaarii sammuu Phaawulos keessatti wangeel isa jedhu yookaan oduu gaarii yookaan misiraachoo isa jedhu gaafa fayyadamu maaltu jira jedhee yaadanii akka nama dirree waraanaa irratti utuu inni dhiphina guddaadhaan nan mo'ama moo nan mo'adha, waraana koo dhuma moo nan fixa laata, biyya isaanii qabadha moo biyya koo qabama, teenshinii akkasii keessatti utuu dirree waraanaa irra jirtanii namni tokko fiigaa dhufee ajajaa waraanaa sun du'eera, waraanni sun battanameera, dhaqaa biyya sana qabadhaa utuu isiniin jedhee gammachuu guddaa namatti dhaga'amu sanatu wangeela isa jedhuun kakuu haaraa keessatti immoo Phaawulos dhufee dubbata jechuudha. Amma wangeelli waa'ee maalii dubbata? Waa'ee misiraachoo dubbata. Oduu gaariidha wangeelli. Yesuus Kiristoos gatii cubbuu dhala namaa hundumaa kaffaleera, seexanichi mo'ameera, jireenyi bara baraa sun karaa Yesuus Kiristoosiin isinii riizervd ta'eera, iddoon isinii qabameera. Kanaaf dhaqaa dhaalaa, kanaaf amanaa, cubbuu keessanitti bilisa baataniittu fayyitaniittu kan jedhu nama cubbuu keessa jiruuf, nama abdii kutannaa keessa jiruuf, nama waraanni guddaan warra engedda isinii kaase warra akka John Wesley faa, warra akka Saint Augustine faa, warra akka Martin Luther faa ergaa Roomaa dubbisanii waraana guddaa sammuu isaanii keessa jiru. Waaqayyo siin jaallatu, abdii jireenya bara baraa of keessaan qabdu, ofumaa lallabda, dubbii guddaan waraanni guddaan keessaaniitu utuu dhaadatu wangeela gaafa dhagaan jireenyi isaanii gammachuudhaan guutee jaalala Waaqayyoo akka dhandhamatan. Wangeela jechuun iddoo dhiphinaa keessa ta'anii, waraana sammuu keessa ta'anii, keessoon namaa cubbuu wajjinutu wallaansoo ol qabu, dukkanaa wajjinutu wallaansoo ol qabu, si'oolutuu namatti mul'atu, sagaleen du'aa keessa namaatii utuu dhaga'amu, sagalee misiraachoo dhufee jireenya namaa jijjiiru, jaalala Waaqayyoon nama guutu, bara bara namatti agarsiisu, abdii namatti agarsiisu, ulfina bara baraa namatti agarsiisu. Kana jechuudha wangeela jechuun, oduu gaarii jechuudha, misiraachoo jechuudha. Kanaaf waa'ee wangeelaa jecha wangeela jedhu gaafa dhageessan jalqaba irratti sammuu keessan keessa dhufuu kan qabu maal inni? Nama dirree waraanaa irra jiru, nama du'aaf abdii kutatee jiru, nan du'a moo nan ajjeesa nama jedhuun inni si lolu si waraanuuf ba'e du'eera gaafa jedhamu akka namitti ishee gaafa isaa ol du'e kana dhufee misiraachoo kana abassareetti wangeela lallabuu jechuun misiraachoo dubbachuu jechuudha. Misiraachoo dubbachuu jechuudha. Seexanni mo'ameera, jireenyichi Yesuusiin argameera, gatiin cubbuu dhala namaa kaffalameera, araarri ta'eera, karaan jireenyaa deebi'ee hin cufamne banameera, Yesuus Kiristoosiin iddoon bara baraa sun nuu qabameera, nuu ilaalameera, dhaqii dhaalii fayyi amanii kan jedhu kana dubbachuu jechuudha wangeela jechuun. Phaawulos wangeellan isinitti lallabu misiraachoodha, oduu gaariidha, waan nama cannaqumin, waan nama sodaachisumin, waan teenshinii keessa nama gashumin. Wangeela jechuun oduu gaarii jechuudha, misiraachoo jechuudha. Haasaa dirree lolaati. Yaada kakuu moofaatiin yeroo laalu haasaa dirree lolaati. Lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 1:20 kanuma arganna. Inni biraan gaafa mootii haaraan moosifamu kakuu moofaa keessatti oduu gaarii dubbatama. Fakkeenyaaf gaafa Solomoon iddoo Daawitiin bu'ee oduu gaarii jedhamee barreeffameera. Tokkoffaa mootota boqonnaa 1:42-43 gaafa dubbifattan mootiin biyya jijjiiradhamee yaadamu, mootiin Waaqayyoo kaayee abdiin irratti gatatamu wayii gaafa inni moosifamu oduu gaarii misiraachotu labsama magaalaa keessa deemame. Wangeela jechuun akka kanaati moo Yesuus Kiristoosiin kan mul'isuudha. Isaayyaas boqonnaa 40:9-11 ilaaluu dandeessu. Boqonnaa 52 ilaaluu dandeessu. Warri Xiyooniin fayyisaan kee dhufeera jedhanii himan, warri misiraachoo kana dubbatan miilli isaanii yeroo gaararraan dhufu akkam bareeda, sagaleen isaanii akkam miidhaga, akkam namatti tola jedha Isaayyaas gaafa dubbatu. Kun oduu gaariidha, wangeeladha. Fayyisaan kee mo'eera, gooftaan kee mo'eera jedhanii warri misiraachoo Xiyoonitti lallaban, warra ormaattis lallaban miilli isaanii akkam bareeda, sagaleen isaanii akkam bareeda. Maaliif? Misiraachoo dubbatu waan ta'eef. Wangeela jechuun misiraachoo jechuudha. Waa'ee wangeelaa dubbatee jalqaba. Isiniin dubbisa yaadi isaa akka inni xuruutti isinii galutti gara ergaa Roomaatti deebi'aa deemna. Wangeelli kun isa Waaqayyo duraan dursee karaa raajota isaatii caaffata qulqullaa'aa keessatti abdachiisee dhadheetu
abdii raawwatameedha jechuudha wangeelli. Inni waa'ee ilma isaa isa akka foonitti sanyii Daawit keessaa dhalatee dubbatee jedha. Amma gaa yeroon qabnuuf malee wangeelli kun yoom jalqabee inni jedhu immoo konseptii guddaadha kutaa kana keessatti. Waa'ee wangeela kanaa jalqabbii isaatii gaafa dubbatu maal jedha? Wangeelli kun faashinii bara kakuu haaraa miti. Wangeelli kun erga Yesuus fannifamee du'ee du'aa ka'ee booda waan dhufe miti. Maal malee? Abdii raawwatameedha malee. Abdiin kun seera uumamaa keessatti isa jalqabe, Daawitiif isa kakatame, Museedhaaf isa kakatame, raajii akka kootiin sii kaasu isa jedhame, Daawitiin sanyii kee keessaa teessoo mootummaarra kan taa'u hin dhibu isa jedhame, karaa laayinii keetiin biyya lafaa fayyisa isa jedhame, Abiraamitti isa dubbatame, raajotaan isa dubbatame, kakuu moofaa keessaa isa dubbatame, the promised gospel, abdii kanaan dura kennamee ture isa raawwateedha wangeelli malee waan kakuu haaraa keessa dhufee jalqabe immoo miti. Misraachoon kun duruma waadaa galamee kan jedhu dubbata. Kana diteelii isaa utuu laallee waan baay'ee keessaa baranna. Keessumatti qimsaamaaf Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 1-2 gaafa laaltanii abdii yookaan misraachoo isa nutti himametu ijoollee Israa'elittis himame jedha barreessaan Ibroota. Misraachoon nutti himame, abdiin nutti himame, abdii haaraa miti. Isuma ijoollee Israa'eliif kakatametu fulfilled ta'e. Isumatu raawwiidhaan ga'e Yesuus. Isuma kakuu moofaa keessatti dubbatame kakatametu kakuu haaraatti raawwatame jedheetu interliink godha. Wal qabsiisa kakuu haaraaf kakuu moofaa. Kakuu moofaan waan gatii hin qabneedha. Waan darbeedha hin jedhu. No, kakuu moofaan bakka itti abdichi dubbatameedha. Kakuu haaraan immoo bakka itti abdichi raawwatameedha jedheetu wal qabsiisa. Misraachoo manutti himametu, abdii manutti himametu, oduu gaarii yookaan wangeeluma nutti himametu ijoollee Israa'elittis himame. Garaagarummaan keenya maalree jennaan? Isaan fuulduratti ilaalanii amanan, nuun immoo duubatti ilaallee amanne. Kana jechuun maal jechuudha? Isaan Yesuus Kiristoos hin dhufa, hin dhalata, gatii cubbuu namaa hundumaa kaffala jedhanii fuulduratti amananii, nuun immoo duubatti amanne. Nuun immoo maal jennee amanne? Waggaa 2000 dura Yesuus Kiristoos gatii cubbuu kootii baateera jenneetu duubatti fannicha laalaa amanne. Isaan immoo duratti laalaa amanan. Abdichi garuu tokkichuma, wangeelichi garuu tokkichuma, misraachoon sun garuu isuma sanaa kan jedhutu Ibrooti boqonnaan 4 lakkoofsa 1-2 kakuu haaraaf kakuu moofaa akkasii wal qabsiisee darba. Kanarratti yeroo baay'een gubu yeroon koo deemaa jira waan ta'eef. Amma gaa wangeelli Phaawulos adda baafameef kun, garbicha ta'eef kun, ergameef kun waa'ee maalii dubbatan jedhu immoo konseptii guddaa lakkoofsa 3 Roomii boqonnaa 1 irraa argannudha. Waa'ee maaliiti wangeelli? Wangeelli kun irra jireessaan waa'ee maalii dubbatee isa jedhu immoo gaafa kaasu maal jedha? Lakkoofsa 3 irraa. Inni kan jedhu kun maal? Wangeelli yookaan misraachoon yookaan oduu gaariin kun inni jedhu wangeela bakka bu'aa jechuudha. Malee Waaqayyoo miti. Inni waa'ee ilma isaa isa akka foonitti sanyii Daawit keessaa dhalatee dubbatee jedha. Wangeelli waa'ee maalii dubbatee? Waa'ee Yesuus Kiristoosiin dubbate. Waa'ee Yesuus Kiristoosiin maal dubbate? Maalummaa isaa dubbate. Kutaa kana duwwaa keessatti lakkoofsa 3 duwwaa irratti waan gurguddaa 3 dubbate. Inni tokkoffaan nama ta'uu Yesuus Kiristoosiin dubbate. Wangeelli maaliif? Maal jedha? Akka fooniitti jedha. Namummaa Yesuus Kiristoosiin, fooniin dhalachuu Yesuus Kiristoosiin kan dubbateedha. Wangeelli namummaa isaa dubbatee jedheetu akka fooniitti sanyii Daawit keessaa dhalatee kan jedhu dubbata. Booddee walitti qabeen dubbata. Inni lammaffaan Yihuudii keessaa kan dhufe yookaan laayinii Daawit irra karaa abdachiifamee ture sana kan dhufe, abdiima eegamaa ture sana isa ta'e ta'uu Yesuus Kiristoosiin dubbata. Waa'ee Daawitiin iddoo kanatti maaliif maqaa dha'e? Fayyisaan biyya lafaa idda Daawit keessaa dhufa isuma jedhameedha Yesuus Kiristoos. Laayinii hin jijjiirre. Warri Yihuudotaa isin hin shakkisiisin, isuma abbaa keenya Daawitiif kakatameedha wangeelli kun jedheetu idda Daawit keessaa immoo dhalatee jedhee Jeewusii keessaa ta'uusaa, laayinii Yihuudaa irra ta'uusaa, laayinii durfamee karaa Abiraamiin Waaqayyoon ilaalame toora sanarraa kan dhufe ta'uusaa Yesuus Kiristoosiin kan mul'isudha. Inni sadaffaan Yesuus Kiristoos kun Waaqayyoodha isa jedhu dubbate. Maaliif? Maal jedha? Maal jedha? Ilma isaa jedha. Ilma isaa, ilma eenyu? Ilma Waaqayyoo. Yesuus Kiristoos kana maal jedhee ibsa? Ilma Waaqayyooti jedhee ibsa. Waa'ee ilma isaa. Ilma Waaqayyoo jechuun waaqummaa Yesuus Kiristoosiin kan mul'isu ta'uusaa kan ibsudha.
Kanaaf egaa wangeelli waa'ee Yesuus Kiristoosiin dubbate. Waa'ee Yesuus Kiristoosiin maal isaa dubbate? Namummaasaa, waaqummaasaa. Yesuus Kiristoosiin gaafa ibsinu yeroo hundumaa kiristoolojii keessatti wanti gurguddaan nuun beekuu qabnu warra kana lamaanidha. Yesuus Kiristoos nama guutuudha. Yesuus Kiristoos waaqa guutuudha. Yesuus Kiristoos isa sadaffaa immoo Phaawulos itti dabalee kan inni ibsu Yesuus Kiristoos isa abdachiifame laayinii Yihuudaarraan dhufadhamee isa yaadameedha. Kana maaliif dubbata? Warra waldaa Roomaa keessa nama lama jira waan ta'eef, warri Yihuudii jiru, warri Ormaa jiru waan ta'eef, Yihuudotatti gaaffii akka hin taaneef nuunoo abdiin nuu kennameera. Karaa Daawitiin dhufannoo jedhanii akka isaan kan biraadhaan jenneef isumadha. Isuma karaa Daawitiin galameedha. Jeewusiidha. Yihuudaa keessaa kan dhufeedha jechuudhaaf dubbata. Waa'ee Yesuus Kiristoosiin garuu dooktirinii gurguddaa lama, biraanchii gurguddaa lamadha. Wanti nuun barachuu qabnu yeroo kana booddee qabnuttis carraa arganne hundumaatti keessaa kan barannu Yesuus Kiristoos nama guutuudha. Akka foonitti karaa Daawitiin dhalate namummaadhaanii akka qulqullummaa isaa isa hafuuraatti immoo lakkoofsa fuulduraa akka qulqullummaa isaa hafuuraatti immoo warra du'an keessaa ka'uudhaan Yesuus Kiristoos gooftaan keenya ilma Waaqayyoo ta'uunsaa humnaan beeksifameera. Yesuus Kiristoos kun Waaqayyoodha, ilma Waaqayyoodha jedhee lakkoofsa fuulduratti immoo keessaa baasee isa kana ibsa jechuudha. Amma gaa Yesuus kun Waaqayyoon ta'uusaa maaliin mirkanaa'ee kan jedhu dubbatama immoo maaliin barre? Yesuus Kiristoos nama ta'uusaatiin barre, dhalachuu isaatiin barre. Gaaffii guddaan charchistirii keessattis jiru, arras bara kana keessas jiru, Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaa immoo maaliin barra? Wangeelli waa'ee Yesuusiin dubbatanneerra. Waa'ee Yesuus immoo waan gurguddaa sadiidha jenneerra. Namummaasaa, Yihuudummaasaa, waaqummaasaa. Namummaasaa, laayinii Yihuudaarra dhufuusaa, waaqummaasaa. Waaqummaa Yesuus Kiristoosiin maaliin barraa kan jedhu lakkoofsa fuulduraa waan baay'ee masarataawwii tokko, evidensii baay'ee guddaa tokko lafa ka'a. Phaawulos warra Roomaaf yeroo barreessu. Maal inni jennaan? Yesuus Kiristoos kun ilma Waaqayyoo ta'uunsaa karaa inni ittiin beeksifame inni guddaan maaliin jedha? Warra du'an keessaa ka'uusaatiin. Resurrection. Warra du'an keessaa ka'uusaatiin Waaqayyo Abbaan Yesuus Kiristoos Waaqa dhugaa ta'uusaa shakkii tokko malee mul'iseera jedheetu dubbata. Hojii ergamootaa boqonnaa 17 isin deebiseen yaada kana waan isinii jabeessu xuruutti akkan isinii galutti lakkoofsa 30-31tti hojii ergamootaa boqonnaa 17-31tti isinii dubbisa. Yesuus Kiristoos Waaqa ta'uusaa kan mirkaneessu waan baay'ee jira. Anis ergaa Roomaa keessaa duwwaa irratti hundaa'een dubbadha garuu yeroo koof jecha. Inni guddaan ergaa Roomaa irratti ilaallu Yesuus Kiristoos karaa itti Waaqayyo Abbaan Yesuus Waaqa ta'uusaa mul'ise maal jennaan du'aa ka'uudha. Du'aa ka'uu namoonni baay'een du'aa ka'aniiru. Alaazaar du'aa ka'eera, intalli Yaa'iroos du'aa kaateetti. Namoonni baay'een gaafa Yesuus Kiristoos du'aa ka'e namoonni baay'een du'aa ka'aniiru. Du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin garuu maaltu adda godhaa isa jedhu waa tokko yoo kaasuuf jenne tokko Yesuus Kiristoos akka du'ee deebi'een duunettitu du'aa ka'e. Yesuus Kiristoos edda du'aa ka'ee booddee arfii du'aa hundumaa cabsee du'ii gadi isa qabu akka hin dandeenyetti du'aa ka'ee bara baraaf deebi'ee du'aa akka hin dandeenyetti. Inni lammataa dhagna du'aa ka'uu dhagna waaqummaa uffateetu du'aa ka'e Yesuus Kiristoos. Gaafa du'aa ka'e argitaniittu mana cufamaa keessa dhaqee galee nagaan isiniif haa ta'u ittiin jedhee giraaviitiin isa qabuu hin dandeenye utuu isaan ilaalanii ol ba'e guyyaa 40 booddee dhagni inni ittiin du'aa ka'e dhagna glorified ta'e dhagna harki isa dachee qabuu hin dandeenye dhagna akkasiitiin Yesuus Kiristoos du'aa ka'e eenyummaa deebi'ee du'uu hin dandeenyeen du'aa ka'e. Isa guddaa garuu humna Waaqayyootiin yookaan humna Hafuura Qulqulluutiin Waaqayyo Abbaan Yesuus Kiristoosiin du'aa kaasuudhaan Waaqa ta'uusaa ilma Waaqayyoo ta'uusaa declare godhe in mirkaneesse in beeksise yaada jedhu kaasa. Hojii ergamootaa 17:30-31 sii dubbisa. Akkas jedhaan bara wallaalummaa isaanii Waaqayyo namootatti lakkaa'uu dhiiseera. Amma garuu namni hundinuu iddoo hundumaatti yaada garaasaa akka gedderatu abboomeera. Guyyaa itti harka nama fo'ate sanaatiin biyya lafaatti qajeeltotti faraduuf jedhee muree kaa'eera. Namicha fo'ate sana du'aa kaasuu isaatiin kana nama hundumaaf cimseera jedha.
Waaqayyo Abbaan Yesuus Kiristoosin du'aa kaasuu isaatiin Yesuus Kiristoos du'ee kan hin hafne ta'uu isaatiin du'i kan isa dadhabe ta'uu isaatiin Waaqayyo Abbaan kan inni mul'isuu barbaade inni guddaan dhugaadhumatti Waaqa ta'uu isaa isa du'i isa hin dandeenye ta'uu isaa du'a irratti abboomaa ta'uu isaa Yesuus Kiristoos keessumattuu mul'ata Yohaannis keessatti dhufee maal jedhe takkallee du'een ture amma garuu warra du'aniif balbala warra du'anii banuu irratti aboon naaf kennameera gooftummaan hundumtuu Waaqa irrattis lafa irrattis naaf kennameera akkuma Yohaannis keessatti jedhe jechuudha. Kanaaf karaa guddaan ittiin Waaqayyo Abbaan waaqummaa Yesuusin mirkaneesse maal isa jedhuuf Yesuus Kiristoosin warra du'an keessaa kaasuudhaan jedheetu evidensii guddaa dhiyeessa Roomaan boqonnaan tokko jechuudha. Kanaaf wangeela nama lallabu kun abbummaan isaa kan Waaqayyoodha, wangeela Waaqayyoodha. Kontentiin isaa Yesuus Kiristoosidha. Waa'ee Yesuus Kiristoos waan sadii dubbata. Namummaa isaa dubbata, laayinii Yihuudaarra dhufuu isaa dubbata, waaqummaa isaa dubbata. Waaqummaa isaa immoo karaan ittiin mirkaneesse Waaqayyo Abbaan Yesuusin warra du'an keessaa kaasuudhaan jedheetu jecha baay'ee namaan galle tokko dubbata. Akka qulqullummaa isaa isa hafuuraatti isheettuun xiqqoo isinii dubbadha. Lakkoofsa afurra kan jiru sana jechuudha. Akka fooniitti sanyii Daawit keessaa dhalate. Namummaan isaa akka fooniitti Daawit irraa dhalachuudhaan mirkanaa'e. Ilma Daawit ta'uudhaan mirkanaa'e. Akka qulqullummaa isaa isa hafuuraatti jechuun maal jechuudha? Akka qulqullummaa isaa isa hafuuraatti jechuun maal jechuudha? According to the spirit of holiness jechuun jechi kun baay'ee jecha dhokataadha. Koomentarii garaagaraa laaluu yaaleera. Namoonni badaa waan jedhamudhaan waan kana irratti dubbatan jiran shakkaama barreessan koomentarii garaagaraa yeroo laaltan shakkaadhuma barreessanii garuu waan ani ilaale keessaa baay'ee kan lakkoofse tokko ammaa inni holiness yookaan qulqullummaan jennu kuni isuma Phaawulos gara irraatti an wangeela lallabuuf kanan adda baafame jedhudha. Holiness jechuun adda baafamu jechuudha. Separated ta'u addummaa jechuudha afaan Oromoo bareedaadha. Adda ta'u kan isa fakkaatu kan hin jirre Waaqayyoon qulqulluudha gaafa jennu kan isa fakkaatu kan hin jirre waaqummaadhaan eenyummaadhaan waaqolii baay'een jiraachuu danda'u waaqi keenya garuu qulqulluudha jechuun addadha jechuudha afaan gabaabaadhaan. Qaadosh hoolii jechuun addadha jechuudha. Yeroo garaagaraa nan dubbadhaan macaafa baay'eetu jira, kitaaba baay'ee jira. Baay'ibila jechuun kitaaba jechuudha baay'ee. Kitaaba baay'eetu jira. Kitaaba jiru keessa hoolii baayibil kan inni jedhameef macaafa qulqulluun macaafa jiran hundumaa keessaa inni kun addadha, qabiyyeedhaan addadha, otoriitiidhaan addadha, hoolii, separated, qaadosh afaan Ibraayisxiidhaan addadha jechuudha. Amma gaa holiness jechuun adda ta'uu jechuudha inneedha. Qulqullummaa hafuuraasaa jechuun egaa hafuurri qulqulluun Yesuusin du'aa kaasuudhaan addummaa Yesuus Kiristoosiin akka inni mirkaneessitu Waaqayyo Abbaa wajjin walii galuudhaan Waaqayyo Abbaan Yesuusin maaliin du'aa kaase? Macaafa qulqulluun hafuura qulqulluudhaan du'aa kaase. Maaliif Phaawulos maal jedha? Hafuura isaatiin hafuurri inni Yesuus Kiristoosiin warra du'an keessaa kaase dhuguma isin keessoo jiraatee Yesuus Kiristoosiin hafuura qulqulluu du'aa kaase. Bakka kanatti maaliif akka qulqullummaa isaa hafuuraatti kan jedhu fayyadamee kan jedhu gaafan qayyabadhu maaltu naa ifa? Addummaa yookaan waaqummaa isaa warra du'an keessaa Alaazaar irraa nama kan biraa irraa du'aa ka'uu addaa kan godhu akka qulqullummaa isaa isa hafuuraatti kan jedhu translationii garaagaraa dubbistan xinnoo confusingiidha. Konseptiin iddoo sana jiru garuu maa inni addummaa du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin du'aa ka'uu warra kan biraa irraa bakka itti Waaqayyo Abbaan mul'iseedha. Maalidha addummaan isaa immoo waaqummaa isaadha yaada jedhu akka inni of keessaa qabu argina jechuudha. Phaawulos egaa ani wangeela akkasii kana lallabuudhaaf waamame. Waa'ee ofii keenya hin lallabnu dha. Iddoo biraatti immoo Yesuus Kiristoos gooftaadha jennee lallabna. Nuun Yesuus fannifame lallabna. Yesuus kana immoo daayimenshinii gurguddaa sadii lallabna. Namummaa isaa lallabna, laayinii Yihuudaa irraa ta'uu isaa lallabna, waaqummaa isaa lallabna. Wangeelli it is all about this. Waa'ee warra kanaati wangeelli, waa'ee makanaati. All about waa'ee makanaati bakka wangeelli. Namummaa Yesuusiin, sabdachiifame ta'uu Yesuusiin, waaqummaa Yesuusiin oduu gaarii waa'ee kanaati. Hojii inni hojjete, wanta inni raawwate, abdii inni laate, waan inni fiixaan baase,
waan inni barbaadu fedhasaa, jireenyasaa, akeekasaa, galmasaa hundumaa wangeela inni jennu kana hundumaas of keessatti qabateera waa'ee Yesuus Kiristoos. Gara xumuraatti fidaan jira deeqaa tokko duwwaan qaba. Baay'ee kan natti tolu garuu konseptii tokkoon isinii dubbadha lakkoofsa sanarra kan jiru. Lakkoofsa sana afaan dubbifanna. Afurii kaaseen dubbisa. Akka qulqullummaa isaa hafuuraatti immoo warra du'an keessaa ka'uudhaan Yesuus Kiristoos gooftaan keenya ilma Waaqayyoo ta'uunsaa humnaan beeksifameera jedheetu lakkoofsa shanirraa garuu kaayyoo Waaqayyoo isa dhumaa jedhee maqaatti moggaaseera. Lakkoofsa shanaffaarra kan jiru kana kaayyoo Waaqayyoo isa dhumaa, isa xumuraa, horaayizanii kaayyoo Waaqayyoo, fiixee isa dhumaa kaayyoo Waaqayyoo lakkoofsa shanaffaarraa nutti agarsiisa Phaawulos. Akka jedha ulfina maqaa isaatiif saba lafarraa hundumaa gara amantiitti gara abboomamuuttis geessuudhaaf ayyaanni ergamoota ta'uu isumaan nuuf kennameera jedheetu achirratti fidee rarraasa kaayyoo Waaqayyoo isa dhumaa. Macaafa Qulqulluu gaafa qayyabattan maa inni kaayyoon Waaqayyoo inni dhumaa kan jedhu maal argannaa? Kaayyoon Waaqayyoo inni dhumaa. Macaafa Qulqulluu kakuu moofaa gaafa laal, kakuu haaraa gaafa laal, waa'ee fayyinaa gaafa kaamu, waa'ee Israa'eliin gaafa kaamu, waa'ee ijoollee kakuu haaraa gaafa kaamu, maa inni kaayyoo Waaqayyoo inni dhuma horaayizaniin xaafiin nuun tuqnu waa'ee kaayyoo Waaqayyoo maal inni kan jedhu lakkoofsa shanaffaa kanarraa arganna. Inni immoo maal jennaan? Ulfina maqaa isaatiif saba lafarraa hundumaa gara amantiitti geessu. Wangeelli nuun lallabnu, wangeela taayippii kanaa gaafa lallabnu maaltu ta'a jennaan? Destinationiin isaa, galmi isaa inni dhumaa maal jennaani? Ulfina maqaa Waaqayyoof saba lafarraa gara amantiitti geessuudha kan jedhuun dubbata. Kaayyoon Waaqayyoo inni dhumaa maal yoo jettan? Ulfina maqaa isaatii mul'isuudha. Kaayyoon Waaqayyoo inni xumuraa maal yoo jettan? Ulfina maqaa isaatii mul'isuudha. Kana maaliin beekna? Tokko Waaqayyo gaafa uumama hundumaa uume maaliif uummattee jedhanii gaafannaan ulfina koofan uummattee. Faarfannaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1 gaafa laaltan wanti uumame hundumtuu, wanti lafarraa hundumtuu ulfina Waaqayyoo dubbatu. Isaayaas boqonnaa 6 lakkoofsa 3 yoo laaltan lafti hundumtuu ulfina isaatiin guutuudha. Waa'ee ulfina Waaqayyooti uumame. Addumaan nama immoo gaafa uume ani dhala namaa kana nu uummadhe ulfina kootiif ture jedhe Waaqayyo. Isaayaas boqonnaa 43 lakkoofsa 6-7. Kana duwwaa mini kan baay'ee inni bu'u Roomeen kun gasinni ilaalla lakkoofsa 23 irraa lakkoofsa 22 irraasi namni gaafa cubbuu hojjete maal dhabe jennaan? Ulfina Waaqayyoo dhabe, ulfina Waaqayyoof jiraachuu dadhabes. Roomee kana gaafa bira geenyu unkaasna boqonnaa 22-23. Phaawulos nan ergame maal gochuuf? Wangeelaaf. Wangeelli maal godha? Isa jalqabaaf isa dhumaa kaayyoo Waaqayyoo fiixaan baasuuf. Kaayyoo Waaqayyoo maal? Ulfina maqaa isaatiif saba lafarraa gara fayyinaatti geessuudhaaf. Kanaaf Waaqayyo gaafa namni cubbuutti kufe maaltu itti irrate jennaan? Ulfina kootu itti irrate. Ulfina koof jiraachuu dadhabe, ulfina koo keessaa bahee kan jedhu kaasa. Baay'ee garuu kan na ajaa'ibu kunoo cufeera barsii kana duwwaan isinii dubbisa. Fayyinni keenya mataansaa ulfina Waaqayyoof akka inni ta'e Phaawulos dubbata. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 12-14 duwwaa dubbiseen gara waaqeffannaatti dabarra. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 12-14 irraa xiruutti na caqasaa ilaa akka jedhe. Nuyi warri duraan dursinee Kiristoosiin abdii godhanne ulfina isaatiif galata akka taanuuf nu fo'ate. Waaqayyo maaliif nu fo'ate? Nuuf jireenya bara baraa kennuuf duwwaatu hin taane ulfina isaatiif galata akka taanuuf nu fo'ate. Lakkoofsa 12 irraa. Lakkoofsa 14 immoo akka jedha. Hafuurri qulqulluun immoo warri kan Waaqayyoo ta'an galata ulfina isaatiif ammas galata ulfina isaatiif yeroo furamanitti wanta nuyi argachuuf jirruuf abdii keenya jedhee dubbata. Roomee 1:5 irraa immoo maal jedha? Warra mana hundumaa gara fayyinaatti geesse maaliif? Ulfina maqaa isaatii mul'isuudhaaf. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kaayyoon Waaqayyoo inni dhumaa karaa wangeelaa qabu, karaa wangeelaa ergaa Waaqayyoo qabu inni dhumaa maal inni jedhan? Ulfina maqaa isaatii saba lafarraa hundumaatti mul'isuudhaaf karaa wangeelaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u.
Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry.